بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كن جرى جرتو بقى ربين سومنا قويا شنين أجيان تمرسيسي ولين أسين نجي الحمد لله رب العالمين إيجا خبجمتو في دعوتك خينيا باتين شوالا برو soommanni keenya kan shawwaalaa boruu qofa jechuudha kan nuafu nama nagaanii xumuru rabbinu haa godhu isiniin jecha wanni narraa qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota khudiiti barnoota khudii kutaa 11ffaati jechuudha kutaa 11. Egaa obboleeyyan keenya kutaa 14ffaa irraa kana keessatti wantoota ajaa'ibaati kan jiru jechuudha hanqa xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin tura. warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabskraayib nu godhaa viidiyoo kana immoo laayik sheerii kommentii tuquun irraanfatinaa isiniin jenna mata duree narra jalqabuu yaadeemnu mata duree kam jala jirra laata ashirkul akbarii irra jirra jechuudha shirkii gurguddaa waan jedhu jechuudha sangaxxumurreeti الشرك الأكبر أنواع الشرك الأكبر كجو رجل يجلما أنواع الشرك الأكبر كجلو مي ولين حلالو غسوان شركي غرغدا هايا السؤال السابع غافين تربفان ما الجدا هل نستغيث بالأموات أو الغائبين هل نستغيث يجون برمجون بربانا birmachuuni barbaanna bil'amwaati ennaan warra du'anirra awil gaa'ibiina takka ka lubbuu qabu kanurraa fagoo jiranirra birmachuuni barbaannaahi jedhe jechuudha. Mee nama du'ee qabrii jiru yookaan immoo nama nurraa fagoo jiru ka fayyummaa qabu ka biyya biraa jirurra birmachuun isaan kana lamaanirra birmachuu ni barbaannaahi jedha jechuudha. Aljawaabu lisu'aal saabic deebiin lakkoofsa torbaadhaa maal tahaa laa nastagiithu bihim isaaniin birmachuu hin barbaannu isaan lachuutiinuu nama du'eerras birmachuu hin barbaannu ofiifuu du'aadha isa fagoo jirurrallee birmachuu hin barbaannu ofiifuu nurraa fagoo jira nu quban qabuu. قال الله تعالى رب العالمين النجاة والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يجودا والذين يدعون ورين سايا متاجرا كنجري والذين يدعون ور شركيكن ورين سايا متان كن إيكا نوف درمتان جاني شفاعة نوتاني جاني haajaanuu baasanii je'anii warreen isaan akka rabbiitti yaammataa jiran kun min duunillaahi hennaan rabbii gaditti laa yakhluquuna shay'aa isaanuu waan takka uumuu hin danda'ani nama waan tokko uumuu hin dandeenye akkamitti haajaarra barbaanna wahum yukhlaquuna hennaan isaanuu ni uumamanii ja isaanuu uumamoodha ni uumamanii kanaaf nama ofiifuu uumame akkamitti nama ofiifuu uumamee ofiifuu haajaa rabbirra eeggatu akkamitti haajaa naa baasi jenna jechuudha. Amwaatun kana qofaa uumiti amwaatun isaan dhumoodha isaan du'oodha du'anii jiranii ghayru ahyaa'in jiraatoo miti mee hubadhaa laal osoo jiranii illee gaafottu waan kana naa qabiidhaan illee waan takka qabuu danda'ani bar ghayru ahyaa'in jennaan jiraatoo miti je wamaa yashcuruuna ayyaana yubcathuun ofiifuu laal sadii isumaa'u guyyaa kaafamanuu hin beekanu isaan kun je warri du'an kun wamaa yashcuruuna hin beekanii ayyaana yubcatuuna guyyaa qabriirraa kaafaman hin beekanuu osoo beekanii guyyaa akkanaa kaanaa beekan ka ka ilmi namaa maal beeka guyyaa du'uu hin beeku bar ammallee suuraa akkasuma suuratul anfaaliin keessatti illee ni jira إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم jedhe inni kun ni'imaa rabbiin irratti lakkaawwate bar kan dirmachuu irra barbaadan kanaaf rabbi ta'uu beenne namarra birmachuu hin barbaadanii jechuudha. إذ تستغيثون ربكم
يا محمد مي ياددو إذ المراد من الوقت حكاية القصة ربين سينا نؤمود أفديما سينا قيال ولا بدري نؤمود أفديما إذ تستغيثون ربكم درمچو بربادو دايسن بربادن سمي ياددو جيبر غافا يسن درمچو birmachuu barbaaduudha isin rabbirra dirmachuu barbaaddan sammee mee dubbadhu yaa muhammadoo je arrabaanis dubbadhu qalbiidhaanis yaadadhu rabbakum rabbii keessanirra isin dirmachuu barbaannaani guyyaa lola badri fastajaaba lakum kan rabbiin isinii owwaate sammee yaadadhu yaa muhammadoo kan ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam akkasit duba du'aayii godheeti yaa rabbi yoo arra garee kana ajjeeftee fitte ganaa dachii irratti hin gabbaramtu yaa rabbi jedhee akkasit du'aayii godhee akkasi abaabakriin rabbii keerra baay'iftee siif gaa muhammadoo dhaabbadhu jeen duuba akkasit duba rabbiin hin turre kadhaasaa akkasit qeebale duuba haaya maaleen qeebale إذ تستغيثون ربكم برمچو بربادو ليسن برمچو بربادن سمي يادت داهي قيالو لبدري دا ربي كيسن الرجي فاستجاب لكم كان ربي نسني هواته بألف من الملائكة جيبر ملائكة كما تكان كما سدين بود ملائكة كما شنين ملائكة كم نشن ب5,000 ملائكة كما شنيتو dhufee dirree lolaa galee maleekaatu kuffaara ciraa olee akkasitti rabbiin injifannoo kenneef laa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu bar waraana rabbii keetti nami beeku hin jiru illaa huwa rabbiin malee rabbiin gaafa fedhe bookeedhaanis ni lola maleekaan illee ni lola waraanni rabbii bookees ni ta'a maleekaas ni ta'a shimbirroos ni ta'a wama nuti amma tuffannu kanaa rabbiin waraana godhata jechuudha rabbiin ofii dadhabeetiin itti agarsiisuudhaaf humni isaanii kunooti laafaadha jechuudhaaf itti agarsiisuudhaaf suuratul anfaal ilaalladhaame suuraa anfaal وقال صلى الله عليه وسلم رجال ربي نجده يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا جراتا جبر yaa jiraataa du'a hin qabne yaa qayyuum jechuun yaa dammaqaa hirriba hin qabne jebar eeka dhaabbataa jechuun yaa dammaqaa jechuudha yaa dhaabbataa yaa hayyu yaa jiraataa du'a hin qabne yaa qayyuum jennaan yaa dammaqaa hirriba hin qabne rabbi baanaa bar birahmatika astaghiithu je tola keetiinin dirmachuu barbaadaa jedhe kanaaf ergaan rabbii namarra dirmachuun barbaanne qur'aaninis kanuu kannu namarra dirmachuun barbaadanidha kanaaf obboleeyyan keenya birmachuun kan barbaadamu eenyurraa rabbinaa dirmadhu jee malee ilma namaa dirmachuun barbaadan hasanun rawaahu tirmiidhi hadiisni kan kuni hasani gaariidha tirmiidhiidhaatiitu gabaasee jechuu duuba arramee mata duree tokkittii kanamee mata duruma tokkoon kana insha Allah jabeeffannu obboleeyyan keenya darsii keenya kutaa 11ffaadha asitti xumurre warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe nuuf godhaa viidiyoo kana immoo like commentii fi share godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna anqaa kutaa 12ffaatii walitti dhihaannutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu